qorachiisee jira miilaa karrayyuu qoratee jira waa'ee ishii isinitti himna koppiliin kitaab godha sirritti koppiliin kitoshaa koppiliin na barbaachisa taabiin na barbaachisa eno magurguraa bareeda naatti wallahi ada mana beriiti finin shaayitiin daffisaaf ganama ati mana berii amma deessee jirti dubartiin deesse tokkosi ishii barbaachisa nan arrasa dhaqeetu barlaay arrasuun qaba bakka haadha bu'ee ittiin daffisaaf kana shaayiin ittiin daffisaaf dubartiin deesse bishaan ho'aan daabbolee dhiqatti daabboo ishiitillee waan ittiin dhiqattu bishaan itti daffisaaf kana Enggak tuh rabbi beradin deh mak. Akat tempat deh mau berbaca sate. Enggak tuh marah enggak tuh. Jelas enggak tuh beradin deh. Enggak tuh beradin deh. Enggak tuh. Kita nagen itu nagen nih. Kena wallah shigini ke kena orang so wallah akannya shigini ke. Hati mana beri amma desi tiwi resin. Isi dapat dari شايف تندفع بريت تشيرنا كذا شايف تندفع قاسين ديو يجول الكوبلينج قد والله والكوبلينج قد عميلا كرجو وايك أبني تكوسا ديسي أجندة ديسي نفيد فيرا دفع وان تربان كانت تقولني تنسني نفيد فيرا دفع وايك أبني رجاسا مرجع أديسي سنفيد فيرا كوبلينج تاب share godha nama fida andi shikubu waa'ee qabbannee raggaasa yeemacarrashaa waan dhageessanii isin ermajjaatti fudhattan jechuudha waa'ee micayyoo tanaa dhugaa micayyoo tanaa rabbi lafatti hin gatini dhugaa shi waaqni haa baasu haqa ishiitis waaqni haa baasu lubbuu ishiitillee rabbiin mirga qulqullootaa ishee haa ka'u nabsee ishee haa maaru dafaa koppiliinki naa godha tuulama kottu galime dhageessaa gurbaa tokkosummaa miti kottume koppiliinki ganni akkam jirta fayyaa keeti saddeettamni kun koppiliinkiidha aantee saadam Hadir. saadam aantee ati gaafa tapha kiyyaa sannaa agartee taganniin ol ijaree godhattee dhuftee naan jaan ijara ireeti moyya namaatiin godhee dhufeen gaafsan Kareeti muka fardaa tere wanti didilbii wayisirra jira gaafa san. Garuu kamana no kareeti miti. Dhugaa nyaara kee godhatte. Gaafa sanyii. saadam waata kan godhanne dhugaa kinoo chippistikiin kunis gaaf sannatti suuqame kinoo narraa baduu dideera laan badi ennaan baduu dideergidoo na Yaa baduu didee jira. Namni kun ibsaa dhugaa sani moo kaminni nurra gabbaasa? saadam ani obaata akka suuqanne gaaf sanan uummanni ija ra'ee godhattee dhufte naan jedhe ija ra'ee sinitti haa godhu jira maaltiin godheen tuulama kottu gal saadama yesuudha ati gastii galchite nama gastii asii jette warra geemititti ergatte Adelle bisa turat terge gede tukna sadamna terge gede tukna si darbesa orsi dadaba wae kabbe ragasa koppiliinki godhame guys hundi keessaniyyuu koppiliinki godhaadha share godhaa warra hundumattu share godhaadha nama 200 mee follow kana goose naa gaafadhu nama 200 ko me ati follow njeni wae kabbe ragasa wana adisi finne dufne umatatti darawa katula baatti mamata kana ummata wae obboleetti teenya qabbanne raggaasa dhugaa ishii dhufe jalduu faatti sheer godha ijoollee mata ol dhukkubsaa turtatti sheer godha wae ishii sinitti himuu dhufne dhageessanii jirtan hin gadda amma kan micayyoo keessanii waan micayyoo arsii taatee faqqashii baastee kan tanaa waan tuulama taatee fi dabsite jettan wae qabbanne raggaasa sinitti himna sheer godha miila karrayyuu waan qorate amma bartuu lama lubbume amma afachu ko eme mucana dhufuuti mucaa waan fidate dhufesa sinitti hiyaa himuuti saniin booda tarkaafii itti tarkaafachuu qabdanii in tarkaafatan gaafa sanisi akka obboleetti oromootti hojii dhaabbatteetta reeffa keenya nutu galfata kalaas jettanii maannee bina ijoolleen tun lama hattuudha ijoolleen tun lama sobduudha ugaa micayyoo awwaalteettanii ijoollee ofirraa ariitanii miti tanii miti saa wala
bani adam afraari tani miti gaafazan jawwisaa hattuu ta'e ebeloon hattu falmattuu nama kinoo balaasanii hojii dhabdee adabattee kurmuktattee teessee mana arabaa gataa hojii dhabdee adabattee mana jaata ta'an jirtu gaafa san ofirraan ariineesin ofirraa ariitan hinumtani gaafa san ani reeffan taraarsii bakka bu'eetan galfadhen ana caala namni shiittaan hin jiru waan ta'eef adabadhu gattaa hin jedheen kan biraa akka oromootti kootu na gargaari maallaqa reeffa boleetii yaa galfachuu barbaade haala balansaa geettaa eetan getteechisee tofii reeffa galfan hinumtani isin gaafa san maali wal fincanisin maali gettaa ishii ammaan je'iniin siifan harsiifanii sanii gettaa akka oromootti nuuyyuu jechuudha jawwisaan dhaqee dubbate jawwisaan haadha manaa seenatti kamichayyoo itti gaafatamummaa fudhatte dhimma michayyoo kanaa baasuudhaaf yoommoo ganaa kuni kana jedhe falmattuun akkana jette ganaa falmattuu teekistii kanaan dura waliin godhanii wal qabsiistee ishiit akkana jedhe jettee raawwatte waan baay'ee dalagaa turte amma nuti wal lollutti isaan luka fageeffachaa jiranii jechuudha waan kana nurratti dalagaa. Dura dubbii balleessitan isin dubbii kan balleesse isinuma ta'an irraa gettaa mucaan ammas mucaan dhufee waan sinitti musinitti haa himuuti ammumatan ayyuume ammumatan ayyuu duubaa odoo reeffi hin galin sila haqni micayyoo kaba'uu qabu duubaa sila odoo micayyatti reeffi achi jiru sila dhugaan micayyoo kaba'uu qabu ammallee adda bittinnaa'uu dhiisatu akka ilma bofaa gama gamana bittinnaa'uu dhiisatu bakka tokkotti olitu badhaa haqa micayyatti nama tokkotti kennaa dhaggeeffadhu waa'ee micayyatti nama tokkotti gadi bakka buusatu kennaati isin warri dugda duubbee deemuu qabdan dugda duubbee deema waan gargaaruu qabdaniin gargaara akka itti haqni namaa ba'a ati kabraa haasofta budinii wal hidhattanii lafee gosotaati wal sakan abiibti barani waanis waa dhagee jira baranis barsin dudubbeedhaan bar hinuma sin qoradha bar kun kaanaasaa kun kaan qorqortu kun qorqortu nama tokkotti kennaa nama tokko laaftinata kennaa isin dudubbee hiriira akkasitti dhugaa baastan sidhi gale akkasitti dhugaan ba'a morree fagashitanii beektan isin nuti abiibi gane akka waan dhimma kana beeknetti duubatti deebitee haaraa taateen dubbatin nanaarsin ganni nanaarsin dhaga'i ni beekta qab jedhi kallattii deemtuun waan dubbattu bareechiti dubbadhu ni beekta akka shira kun xaxamaa ture mataa keetiin ni beekta ofii keetiin daqiiqaa gadi buutetti gubboo nyaattee deebite nama jedhamteedhaan natti mi hojjette sittan hima hundi ani arsii waan ta'eef hin gubboo mucaan waan dhibbatu dhageenyaame mucaan nuuf fidaa amma ganni ko mucaadhuma isaan iyyuu dhiisaa silaa ba'eeti waraqaa ijaan argine mucaarraa maal fuutani mucaadhuma kanarraa maal fuutani waan arguu barbaannu argine ija keenyan kana booda falli jiru mudhii kee hidhattee addaamanii dhugaa intala kanaa baasuu barbaaduu qofa mucaa dhiisaa iyyuu haa galitu waan Ashama akkam jettan nagaa jirtanii nagaa hiriida fayyaadhaami fayyaadha nagaan akka jirra waaqayyo alfaatu mee yeroo takka tiktookiin kiyya waarningii naa kenneera maal jettaniyyuu mana waarningii kaasuudhaaf duratti mana wayii agarsiiseetti natti fakkaata linkii yoo gootani hammam yeroo meeqaa kana gaafatillee hin beeku ani asumarraa iyyuu na seensisuu isaatuyyuu hin beekne ganni mucaa guddisi mucaa guddisi kesh yaa modereetarii naa kennite jirta eeda kana guddise oyna guddisa kan hidheesi አንድ ያን በረዝ ቢት ሚስት ያለው ድምጽ አጥፋ ያላ በረዝ ጉድ ያለው ድምጽ አጥፋ amma ummata sibirra iyyaa jiru san nurraa cufisiisa miila kiyyaa namni kumni tokko kun miila fooloo godha meeqoo inni allaan nama meeqa fooloo qaba nama kuma jaafi meeqa qaba namni kumni tokko kun miila karrayyuu fooloo godha namni kumni tokko himbi tokko kun hundi keessa nutti dabalama si fayyada keessattuu ijoolleen dhufaa jirtan namoota akkanaa kana jajjabeeffadha namoota dhugaatti nama bukkee dhaabbatan kana amma dhugaa mucaa kanaanii waa'ee mucayyoo duutee san irratti isa bareedan
Mucayyoo sanii bakka bu'ee mudhii isaa hidhatee waan hundaayyuu la. Dawwalee reeffanatti agarsiise kinoo Oromoo iyyuu reeffi mucayyoo sirrii miti naan jetta kootu laali jedhee reeffa mucayyetti gaggalabbatee irratti agarsiise kinoo laali naan jedhee dhugaa rabbii isin jedha. Reeffa mucayyoo sanii argee tanan nama ta'uu koo jibbeen. Namni akkana jiru kun idaa waan biraa ta'a dhugaa waaqayyo. Kanaafuu fooloo godhaa namni hundi keessanuu. Fooloo godhaa isin fayyada. Itti dabalamaa isin fayyada. Ijoolleen dubaa jirtan isin fayyada.